seera waaqa lafaa kennee bu'aa lubbuu fayyaa nafaatiif qajeelfama waaqni dursee kennee iddoo mijataa sanyii namaatiif akka toleetti fufee dhukkubaaf dafqa malee jiraatamu dhalli namaa ofii isaa malee abbaa waaqa irratti akka waamamu wallaalummaaf seera malee jiraachuu isa dhala namaa dursee cabse akka namni gadadoon muddamuu diddaa uumee mirga cubbuu labse abbaa ta'ee jannataaf kennamee isa beekuu hin malle gaafannaan mirga abbummaa sarbame dogoggorri abbaa dhala namaa hundumaa kufaatiin addaam jalqabaa eessatti yoom wallaala. Waaqa uuma abbaa isaa wal dhabee isaanuu yoom jibbame harka isaatii yoom gatame abbaa akka ta'uuf waa waamameef abdiin lammataa kenname jaalala abbaa isa dhugaa waaqa irraatiif nama baduu maluuf araarrammas argame. Abbaa gaarii ta'uu Waaqayyo Addaamitti agarsiise isa sodaachuuf abboomamu inni immoo ijoollee isaa barsiise. Waaqayyoof amanamuu baruu aarsaa mudaa malee dhiyeessuu Abeel abbaarraa barate bu'aa foonii caala isa jireenyaaf malee jaalala addunyaa isa caalu gammachuu Waaqayyo argate. Nuyi Waaqayyoon dhaga'ee markabaan ijoollee isaa baraare eenyu beekaa jedheen Musee cubbamaa waamame seera Waaqayyoo innaa baate eenyu xalayaa argate jedheen barreeffamni hojii isaa hanga har'aa hin qorre gaggeessaan saba hundaa kan akka isaa lammatan kaane kakuu Waaqayyootti nu baasuuf isaantu dhugaaf jiraate hidda lakkaawwanne nutu isaanitti hin baane. Abrahaam isa fira Waaqayyoo abbaa saba hundumaa isa hunda keenyaaf fakkeenyaa amantiin qajeelummaa ture yeroo dhufes Waaqayyoo amanamaa akka ta'e silaa isaa dhageenya biyya hin beekne dhaqi jennaan sokkee sababa malee kakuu amane Abrahaam Saaraa barsiise kakuu fi abdii yeroo dheeraa argatee akka waan isaaf kenne of caalaa Waaqayyoon jaalachuu inni isaatti agarsiise. Yisaaq abbaa eebbaa Yaaqoobiin kan guddisee Waaqayyoon mootii godhachuu Israa'eliin kan moosise akka boo'is alagaa firoomsee ilma isaa Daawit sanyii Yaaqoob wala boomse inni akka Salomoon mana qulqullummaa ijaaree saba gadadootti furee taa'ee eebba nyaatu akka Yoosef ergaa amanee dhufaatii sanyii Kiristoositti inni of lakkaawwatu akka luba Zakkaariyaas ilmoo dhabaa kennuuf ofiinuu hin mari'anne akka Phexros Phaawulos fa'aa ergamoota warra kaanii deebi'anii hin dhokanne hamma beeknu jiraanne malee isaan kanatu abboota keenya isa fooniitiin qorannus bilchaanne isaan bira keenya. Biyya lafaarratti abbaan deegaa hin qabu yoo hiyyoome malee hundaafuu abbaan bareedaadha kurkuree jireenyaan miidhabee yoo godoome malee hojiif ba'ee maasii yeroo bulu daandii dheeraa deemee biyyatti yeroo qaxxaamuru maaddii afooca ijoollee dheebotaa ba'aa qaamaa fi sammuu baattatee of dadhabee yennaa bitintiru eenyuuf akka jiru yaade of jajjabeessaa mul'ataa boriif fedhasaa har'aa ukkaamsee yaaduuf jaalachuuf fachuuf of mararfachuu dhiisee yookiin wallaalee miti jiruu mu'ee mo'achuuf moggaatti of baase. Yeroo doomsa haadha warraa waqtii dhukkuba ijoollee ciniinsuu hin deenyeef miixataa inni seeqee obse ulaa manaaf alaa har'a cufee gadadoo bara dulluma hambisuuf bifaaf fayyaasaa inni raawwatee itti dhiise. Abbaan abbaadhuma eenyuyyuu bakka bu'u gowwaa fakkaatee yookiin albaadhessa dadhabaa mu'uun hin tollee fi jarjaraas taanaan dhala isaatiif isootu gara laafessa jooraa hojiin hin qaranneef muuxata haasaan hin mijanneef yoo ta'e iyyuu ilma isaatiif abbaan kan mulubna miti hamma humna isaa ifaajee deebii kenna abbaan da'oodha mucaa isaa dubbaatiifis. Akka kennaa isaatti uumee guddaaf xiqqaa furdaa fi qallaa qaamaan hin safaramne akka fedha uumaa fi seera isaa abbaa ta'uun dabareedha akkasumaan hin argamne. Abbaa gaarii jechaan gaa salphaa miti. Abbaan waan baay'ee namaaf ta'a. Akkuma Waaqayyoo ijoollee isaatii fi cubbuu ijoollee isaatti du'atti of kenne abbaanis ijoollee isaatiif nama lubbuu isaa kennuudha. Lubbuu bira immoo dongahiin immoo itti dadhabee itti dhiphatee itti beelahee itti daaree akka ijoolleen isaan beelofne akka ijoollee isaan dhiphanne akka ijoollee isaan gaddine karaa hundumaa nama yaalii godhudha. Sila namoota akka namootaatti akka mana namaatti nama madaaluun baay'ee ulfaata. Akka macaafa qulqulluutti garuu ani Iyyoob nan fudhadha abbaa gaarii. Maaliif Iyyoob kuni ijoollee isaa kana tarii balleessaniiru Waaqayyoo yakkaniiru ta'a. Bulee ga'ee yoom yeroo hundumaa utuu hin dagatinii ijoollee isaa kana qabatee tokko isaaniif dhaqee aarsaa dhiyeessee macaafa qulqulluun. Abbaan inni jalqabaa Waaqayyoodha nuuf.
waaqayyo irraa abbaa baranne abbaan eenyu ta'e amalli waaqayyo maaliif inni mataan isaa yeroo kadhattanii yaa abbaa keenya jedhaani achirraa jalqabe jechuudha. Abbaan inni jedhamu inni jalqabaa waaqayyoodha abbaan sirree jechuudha. Akka foonitti immoo gaa namni hundumtuu abbaa irraa dhalate qaba. Nama waan an ta'eef anis akkuma nama tokkotti abbaa koorraa eessumoota koorraati namoota naannoo koo turan abboota baay'ee irraa waan an fudhadhee akka aadaatti guddadhee qaba jechuudha. Amma yeroo hundumaa gaaffii gannatti ta'u eelimmi jireenya argataaf hin argatuu isaan beeku immoo caafa qulqulluurraa utuu nama beeku gaafadhe gaariidha. Maaliif mana eeliitti bara baraan ani araaramu jedhe macaafa qulqulluurraa dubbata. Araaraan qabu jedha. Kennaanis cubbuu isaanii irraan kaasuu jedha. Aarsaanis irraan kaasuu jedha. Kadhannaanis irraan kaasuu jedha. Cubbuun isaanii isaanuma irratti hafaa jedha. Kanaaf ijoollee keenya akkas yoo goone ijoolleen keenya bara baraan abaaramanii hafu. Ijoollee keenya qabeenyaa dhaalchisuu horii dhaalchisuu utuu hin ta'in ijoollee keenya maal dhaalchisuu qabna? Jireenya dhaalchisuu qabna. Jireenya isa bara baraa sanas akka isaan mana waaqayyoo keessatti guddatan dhaalchisa. Abbaan koo ijoollee 13 qaba. 13 qaba. 13 kana akka ijoollee maatii nam tokko guddiseetti guddise. Lafa barumsaatti, lafa hundaatti, uffannaa isaaniitti, nagaa isaaniitti, waliigaltee isaaniitti, lafa hundumaatti walqixa laalee walqixa guddiseetti. Namni tokko kaleessa isaati arrisa. Kaleessa akka inni itti guddate maatiin keessaa bee abbaa isaa namoota isa guddisan fakkaata namni. Kanaafiyyuu abboota koo sanarraa waan argadhee guddadhee arra naageera jechuudha. Wanti gaariin argees wanti hamaan arge sanas irraa waan baradheen qaba jechuudha. Abbaan maa inni abbaan eegaadha. Abbaan geggeessaadha. Abbaan gorsaadha. Qajeelchaadha. Bulchaadha. Kun hundumtuu abbaarra jira jechuudha. Lafa geenyee eebba keenya nutuu qopheessine inni nu eebbisee cubbuun 44 keessaa 40 nissaa qaba. Nissaadhaan deebi'a 4 nissaan qabu jedhe. Maal inni jennaan tokko gaa'ila jallisuu, lammaffaan dimbara dhiibuu, sadaffaan gumaa jallisuu, arfaffaan mucaa guddisaa irratti dhiibbaa gochuun inni kun nissaa deebiin qabu jedhe. Kana fudhanne kanan qabadhe keessa kootti. Amma biyya kana keessa jirra. Seera isaanii hin cabsinu. Garuu akkuma isaanii taana jechuun akkuma amma dubbatame xinnoo isheen ulfaataa. Macaafa qulqulluun maal jedhaa? Ijoollee kee karaa baadhaanii adabii sii'oliin oolchitaa jedha. Biyya kanatti immoo ijoolleetti hin bu'inaa, ijoolleetti buunaan poolisiitu waamamaa, poolisiin dhufee isin qabaa jedha. Dubbii waaqayyoo wajjin wal morme xinnoo ishee in araarsina gaammasa kana. Seera biyya isaanii hin cabsinu, ijoollee keenya immoo guddisan balleessinu. Abbummaa keenyatti mul'ifnu. Ijoolleen har'aa qabu kun borkan biyyaati. Biyya kana keessa jiraatti biyyuma kanaafuu borisheetu ta'a. Yoon mana koof gaariin taane, yoon mana koo sirriitti hin qabanne, yoon ijoollee koo sirriitti hin qabanne namootan tajaajilu kanaafi akka kanaatti ijoollee keessan bushadhaa jechuu hin danda'u. Achii jalqaba jechuudha jalqaba. Maaliif fakkeenyaan anaanne ilaalu jiru. Kanaafiyyuu ijoollee koo seeraan guddisuun ijoollee koo fakkeenya ta'e dubbii sagalee waaqayyootti qabee fakkeenya ta'ee fi waaqayyo maal akka ta'e jireenya kootiinis jireenya fuuraa kootiin agarsiisuun qaba jechuudha. Wanti abbootiin gaarii hojjetan, wanti abbootiin qajeelummaa qajeeshan gara gaariitti gara qajeelummaatti baha. Ijoolleen immoo abbaadhaaf saalfii kenniti, safuu kenniti. Abbaan yoo dhufe kaatee dhaabatti. Ijoolleedhaan harka abbaadhaan harka buufti. Fardaan gizee dhufe diidatti gadi baanii harkaa fuudhu. Karaa hundumaatiin sagalee isaa dhaga'uu, kabaja kennuu fi ulfina kennuu fi ijoolleen safuu akkasii abbaadhaaf qabdi. Nuti odoo adii fakkaannee ijaan taanee fi akka adiittis guddisuun rakkoodha. Agbaabiinumaan giddu galeessa. Akka isa duubaas miti, akka isa fuulduraas miti. Akka lachuuttu na nyaatiin jette Dambaaqilaan.
akka keenyattis miti akka kanaattis miti giddu galeessaan odoo guddattee baay'ee bareedaadha jechuun barbaade. Abbaa gaariin isa ijoollee isaa gorfatu, isa ijoollee isaa barsiisu, isa ijoollee isaa eegu akka Waaqayyo abbaa gaarii nuu ta'e waan nu hin kadhatin nuu kennee waan barbaachisaa hundumaa nuu guute ijoollee isaaf waa guute mana isaaf waa guute seera wangeelaatti immoo ijoollee isaa kan eeguu fi kan wangeela dhaalchisu abbaa gaarii jedhama. Waldaa keenya keessatti Waaqayyoon yaadachuudhaaf asa jalqabas abbaa nu ta'e namoota immoo abbaa taanee lubbuudhaan jiraannee waggaa tokko Waaqayyoon nu dabaleef immoo Waaqayyoon galateeffachuudhaan walitti qabamna jechuudhaan biyya lafaa irrattis immoo maal labsina abbaan gaarii tokko jira abbaa sanuu ta'e isa immoo akkasiin bartan barbaadna jennee namoota biyya lafaatti labsina jechuudhaan. Kanaafiyyuu abbaan gaariin egaa ijoollee isaa kan eegu, ijoollee isaa kan tiksu, ijoollee isaa provaayidii kan godhu, ijoollee isaa kan arjoomu wanta barbaachisu hundumaa ijoollee faas mana isaatii fi kan gargaaru jechuudha abbaan gaarii. Kanaaf gabaabsee isaan waan baay'ee dubbataniiru waan ta'eedhaaf ani immoo kanuma duwwaa dubbachuu barbaada. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu.